akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Har'a sagantaa geggeessitoonni maal jedhan jedhudha. Ani shaalloo Oromooti. Please subscribe, share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Har'a kan qabadhee dhufee Dr. Lammaa Magarsaati jechuudha. Kanaaf Dr. Lammaa Magarsaa kanaan duratti jechoon inni jedhe tokko jira. Waltajjii tokko irratti qofa jecha inni jedhe qabadhee kan isinii dhiyaadhe jechoon san irratti xiinxalla geggeessaa jira deemaa jechuudha. Sagantaan kun sagantaa haaraaf jalqabe yoo ta'u geggeessitoonni maal akka jedhan geggeessitoota biyya keessaa geggeessitoota biyya alaa jechoota gurguddoo yoomiyyuu hin dagatamnee fi jechoota sammuu namaa keessa ta'an energetic words ka jennu san jechuudha kan laallu waliin ta'a. Kanaaf har'a akka qabannee guyyaa jalqabaatiif dhufne Dr. Lammaa Magarsaati jechuudha. Jechoota inni jedhe keessa har'a qabannee dhufne jechoota yeroo Oromoon Sumaalee irraa Oromoon Harargee baay'inaan jechuudha Sumaalee irraa buqqa'anii naannoo Finfinneetitti naannoo Mojootitti magaalota naannoo Finfinnee kanatti isaan qubatanii duula isaanii irratti ta'e isaan irratti jechuudha jechoota isaan jedhan san qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Kanaaf kunoo jechi isaanii dhageeffanneen boodatti itti deebinaa. ለማ የኦሮሚያ ክልላዊ ፕሬዝዳንት ነው። ኦሮሞን አዲስ አበባ አስገብቼ የአዲስ አበባን ዴሞግራፊ እቀይራለሁ ብሏል። ይሄ ከሃዲ ይሄ ኢትዮጵያዊነት እያለ ሸወደን፣ አታለለን። ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ብሎ አታለለን። ከተማ ፖለቲካን ይወስናል፣ ከተማ ኢኮኖሚን ይወስናል። ይሄ እውነት ነው፣ የሚካድ ነገር አይደለም። አዲስ አበባም ቢሆን ትናንት አፈናቅሏል የኦሮሞን አርሶ አደር በግፍ የግፍ ተፈጽሞባቸዋል። ወይስ የሰው ልጅ መርካቶ የሚገባ ካርቶኒ ነው ተጠቅልሎ መርካቶ የሚገባ ዕቃ ነው? የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ድብቅ ጥያቄ የለውም። በአደባባይ ነው የጠየቀው። በድብቅ የሚመለስለት መልስ የለም። ከተመለሰለት በጠራራ ፀሐይ በይፋና በግልጽ ነው። ባህር ዳር ሄዶ ሱሴ ብሎ አታለለን የሚለው ለመሆኑ እኔን ከማጋ ነው ውል የገባሁት? ቀብድ የሰጠኛል እንደ ስለ ኢትዮጵያዊነት ስበት ብሎ ቀብድ የሰጠኝ እኮ የለም። የተፈራሽ ተው። ሌላው ስጋት ነበረኝ። ያው እኔ የዚህ ህዝብ መሪ ሆኜ ባለሁበት ዘመን ደም እንዳይፈስ አልፈልግም። ታሪክ ማቆሸሽ አልፈልግም። ስጋት ነበረኝ፣ ፍርሃት ነበረኝ። እዚህ ሀገር ውስጥ እስከ አፍንጫው ድረስ ጥላቻ ነበረ። ጥግ መርዙ ቀላል አይደለም። እኔ እሱ አስፈርቶኛል። መደበቅ አልፈልግም። መገንጠል አለብን ማለት ነው እንደነበረብኝ እሱ ነው መፍትሄ ብሎ አማራ ተፈናቅሏል። ዛሬ ነው እንዴ 27 ዓመት አልተፈናቀለም? ማን ያልተፈናቀለ? ኦሮሞ አልተፈናቀለም? ከቤኒሻንጉል፣ ከሶማሌ፣ ከኦሮሚያ ውስጥ ሳይቀር ኦሮሞ ተፈናቅሏል። ባይገርማችሁ ከመናገር ሞራል ብቃት የለው። እውነቱን ለመናገር እዚህ የኦሮሞ ህዝብ አቃፊ ህዝብ ነው፣ አግላይ ህዝብ አይደለም። ያለ ሀፍረት እናገራለሁ። ነገም ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው። ያዘው ልቀቀው አይጠቅመንም መጠፋፋት ካልሆነ በስተቀር። መጀመሪያ ከተላላኪነት ራሳችንን ነፃ እናውጣ። ስለወደድን ስለፈለግን ብቻ አይደለም፣ ከዚህ ውጭ አማራጭ ስላሌለ። ስልጣን ተራ መሆኑንም እኛን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ያሳየን
እኔ ትናንት ለዶክተር አብይ የራስን ስልጣን አሳልፌ ሰጥቼው ዛሬ የሰጠሁን ብድር መልስልኝ ልለው ነው? እኔና ዶክተር አብይን የሚለየን ቢኖር ምንም ነገር የለም ከሞት በስተቀር። Isaan jedhan kana keessaa immoo muraasa isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni jalqaba irratti fudhannee ilaalle Itoophiyaan suusidha kan jedhu jechuudha. Itoophiyaan suusidha. Akkuma beektanitti jecha kana jedhee jira dhumarratti gaafa maal jedhanii namni kun Itoophiyaan suusidha jedhee nu gowwoomsaa ture kaadiidha jedhamee irratti duulamaa ture. Inni itti deebisee ammallee nan jedhaa Itoophiyaan suusidha jedha. Jechi kun jecha dhama qabu jecha guddaadha. Maaliif namni suusiin qabame tokko yeroo hundaa waa'ee suusii sanii yaada jechuudha. Eessatti argadhaa? Eessa argadha? Qarshii ittiin bitadhu eessa argadhaa? Kanaafuu jechi suusii jedhu waan nama harkisu, waan dhama guddaa of keessaa qabu waan ta'eef as keessatti jecha suusii jedhu san itti fayyadamee jechi kun yeroo baay'ee kan ittiin beekamullee jechuudha. Dr. Lammaa Magarsaa Itoophiyaan suusiidha jecha jedhu jechuudha. Inni biraa immoo Itoophiyaa ta'uu dhiisuu koo eenyutu qabdii naa kenna? Namni qabdii naa kenne jira, namni waadaa waliin galee jira jechi guddaadha. Jecha akkanatti ilaalamu jechuuti. Kanaaf maal jechuu barbaade jechi kun of keessatti Itoophiyaan namnis naa kennuu hin qabu, narrallee fudhachuu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Dhugaadha. Maal godha warri kaabaa kuni? Gaafa ati waa'ee isaanii dubbatte Itoophiyaadha. Gaafa ati waa'ee isaanii dhiifte immoo Itoophiyaawii miti jechuudha. Ati waa'ee warra kaabaa dhiifte dubbatte Itoophiyaadha. Gaafa waa'ee Oromoo dubbatte waa'ee saba biraa dubbatte immoo Itoophiyaawii miti jechuudha. Waa'ee Itoophiyaa takkatti singil Itoophiyaa irrasii gadi namatti dhiibamtu san jechuudha. Yoo waa'ee isii dubbatte Itoophiyaadha. Kanaaf jedheen illee eenyurraa qabdii fudhee Itoophiyaa ta'uu fi dhiisuudhaaf jecha jabduudha jechuudha. Kan itti aanu immoo eenyu kan hin buqqa'inii waa'ee buqqa'uu sanii wal qabate jechuudha. Eenyu kan hin buqqa'inii kan buqqa'in eenyutu jira? Amaaraan buqqa'ee jetta buqqa'ee jira. Waggaa 27 buqqa'ee hin jiru. Eenyu kan buqqa'in kan jiru? Oromoon Finfinnee keessaa buqqa'ee hin jiru mataa isaa. Cubbuu caalu Oromoo irratti hin dalagamne. Oromoon Finfinnee miti immoo Oromiyaa mala keessatti illee deebi'een buqqaane. Gujirraan buqqaane, Beeshangul Gumuzirraan buqqaane. Eessa bakkee ittiin buqqa'inii? Eenyu kan hin buqqa'inii? Waa'ee Oromoo buqqa'e kanaa dubbachuufi na caalaa namni haamilee qabdan hin jirtanii jedha. Dhugaadha kun. Oromoon iddoo hin buqqa'inii jiru. Dhalli baay'ee buqqa'aa jira baay'ee isaa jechuudha. Iddoo hin buqqa'inii hin jiru jechuudha. Namni hin buqqa'e ka akka Oromoo buqqa'e immoo hin jiru. Waa'ee Finfinnee gaafa kaafnu Finfinneen bara iddoo kanatti kan guddatte kan babal'atamte kan ijaaramte Oromoo buqqifteeti malee Oromoo of keessatti hammatteeti miti jechuudha. Yeroo sanitti dimoogiraafii magaalaa kanaa jijjiiruu hedaa jettee jarri irratti kan duulaa turte jechuudha. Kanaaf inni salphumatti baasee eenyu kan buqqa'in jedhee jecha saniin fayyadamee ibsa jechuudha. Jechoonni amma akkanaa kun energetik kan turuu danda'an, kan nama amansiisuu danda'an waan ta'aniif keessaa fudhee kaasee jechuudha. Kan biraa immoo gaaffiin Oromoo dhoksaadhaa miti kan jedhudha. Gaaffiin Oromoo dhokataan hin jiru. Deebi'uuf illee dhoksaadhaan osoo hin taane ifumatti ifa deebi'aafi. Baxaraaraa Tsahaayii ifumatti dhugaadha. Oromoon gaaffii bara hedduu qaba. Dhoksee gaafatillee hin beeku. Deebiin dhoksaaf kennamuuf illee hin barbaadu. Yeroo baay'ee maal jedhama? Hojjetaa jira wanni baay'een hin himamuu jedhama miti. Oromoon gaaffii dhoksaa hin qabu. Deebii dhoksallee hin qabu. Kallattiin gaafatee kallattiin deebi'aaf jechuudha. Dr. Lammallee kanuma jechuu barbaadanii ani jecha guddaa
yoomuu Oromoon sammuu keessatti qabachuu. Oromoo yeroo tokko maal ni dagata jechuun sana waan nam tokko waan tokko dubbateen boodatti dhaloonni biraa jecha isaa fudhatee itti fayyadamee qorannoo irratti geggeessuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kun jecha guddaadha. Oromoon gaafii inni gaafatu gaafii ifaati. Gaafiin dho'isaan tokko achi keessa hin jirtu jechuudha. Kan biraa immoo ana caalaa waa'ee uummata Oromoo keessa jiraatu eenyullee dubbachuuf hamilee hin qabu. Dhugaadha yoo sanitti jechuudha. Akka malee yeroo sun yeroo ho'aa ture Oromollee yeroo wayyaanee kuffisee humna ho'aa keessa jiruudha. Badii guddaa hamma Rwaandaa ga'utu raawwachuuf ture. Garuu eentu jidduutti waan kana seenee ittisaa ture hooggantoota kan akka Lammaa fa'aatu jidduu seenee waan kana uummata kana qabbaneessee uummanni illee isaan dhageeffatee qabbanni yeroo sanitti bu'ee nageenyi bu'ee jechuudha. Jechi kanallee kanaaf jedhee kan biraa immoo dursa ergamaa ta'uu irraa of qulqulleessuu jedha. Jecha hooggansaati jechuudha. Dursa namni tokko dhugaadha. Waa'ee ofii dubbachuudhaa fi ofirraa kaanee dubbanne moo nama biraa bakka buunee dubbannedha. Yeroo hundaati ergamtuu taanaan waan namni jedhe san dubbattaa jechuudha. Yoo uf taate hoo waan ofii yaadde waan saba keetiif ta'u ofii keetii dubbattaa jechuudha. Jecha kana dubbatee jecha baay'ee ciccimoo dubbatee jira. Kanaaf amma muraasa keessaa waltajjii tokkootu waan waltajjii tokko qofa fudhannee kanaan boodallee jecha Dr. Lammaa Magarsaa baay'ee isaa fudhannee walitti deebi'uu dandeenya. Kanaaf akkasumas immoo hooggantoota biraa sagantaa kanarratti fuuneedha jechoota isaanii irra deddeebinee irratti haasofnee akka dhaloonni irraa baratu kan goon ta'a. Galatooma.